Hogbarruun Oromoo yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufee jira. Barreessitoonni hedduun kitaabota gosa garaagaraa barreessanii uummataa gumaachaa jiru. Barreessaa kitaaba lafoo kan ta'e Injiinar Risaa Tarreessaa kitaaba mata dureen isaa Ija kee bira ofii hooqqadhu jedhuu fi maxxansa lammaffaa kitaaba lafoo guyyaa gaafa 24 bara 2016 magaalaa Adaamaa hoteela Guddisa Adaamaatti sirna ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Sirna eebbaa kanarrattis gaazexeessitoonni abbootiin qabeenyaa akkasumas namoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanis argamaniiru. Eebbi kitaabaa kun akkuma aadaa Oromoo ganamaa eebbaan jalqabe. Inni eebbifnaan of galchaa. Waan nagaan nu oolcha nagaan nu haa bulchu. Hamaa hammaataa nurra haa qabu. Biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu. Kan dhalate haa guddatu. Guddaan haa bulu. Kan fuudhe haa dhalchu. Haa horu. Haa bulan. Haa turan warri biyyaaf yaadee dhalootaaf yaadee waan dhalootaaf ta'u barreessuuf yaadullee fiixa haa ba'u. Kan barreesse kunis haa dabalu. Ammallee itti haa ida'u. Warri immoo asitti argamtanii sirna kana miidhagsuudhaaf irratti hirmaattan hundi keessanuu akkuma nagaan baatanii as geessan nagaan mana keessanitti galaa. Kan dhalate haa guddatu guddaan haa bulu. Biyyi keenya biyya nagaa nu haa ta'u, nageenyi nu haa bal'atu, jiruuf jireenyi keenyas nu haa tolu. Ani kanan beekaa, waa'ee kana hanqatettaa guutu. Barreessaan kitaabichaa Injiinar Risaa Tarreessaa haasaa keessummoota waamicha isaa kabajanii dhufan galateeffachuun jalqabeen kitaabni lafoo kuusaa walaloo rakkoo hawaas-dinagdee uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffatu akka ta'e ibsuun walaloo lafoos hirmaattota sagantichaa irratti argamaniif dhiyeessee jira. Deemicha karaa lafoo dadhabbiinsaa ulfaataa. Namni darabee darbee galmicha dhugaaf kaataa. Deemsa karaa daddabaa dadhabbiinsaa qumarraa murteessineetti kaanee eenyuun komannaa. Lafuma irra deemneetu bakkicha jaanne geenya. Har'a boqoo cabneef borummoo qabna beenyaa. Dukkanicha sodaannee nuti dhaabbanne takkaa dhalootallee boochisnee takkaan hojjanne yakka. Seera kan waaqaa lafaa tolchinee ta'uu hubannee seera nam tolcheen garuu jiraa irratti gubanne. Deemicha karaa lafoo imallee kan hin geenye galmicha dhugaa gooluuf kubbannee biran teenye dura keenyatti ilaallee daandii keenya alaalaa inuma deemna malee barammayyuu kana bimmooni caalaa. Jaarrawwan hedduu dura eegalletti karoorsuu dhuma gaanqa qabanne maktinuu kan of koorsu imala karaa lafoo nuffinus kan hin teenye jaarraa dheeraa imallee ammayyuu biran geenye akka kanatti ture sabni kootti rakkataa baroota dhufaa darbaa qabsoodhaan gangalataa. Kunis isiin ta'ee qeerroo qabsootti yaase bu'aan qabsoo isaanii soorgattoota ol baase lafoon lafuma deemnee bakka yaadan hanqatu imalaan lafoo deemu nyaatuun dhuguun gabbatu dhukkubbii qomamaa dadhabsiisaa butuchaa eenyutu lafoon deemne xiqqa hanga guddichaa kaayyoon lafoo imaluu inni guddaan fuulduraa mammaaksa miixii sana beektanii hin turre malee nurraa lafoon lafuma deemnee galma yaadne akeenya. Daandii walxaxaa ta'uuf bakka yaadne moongeenya. Imaltoota warraaqaan bobba'u lafaan lafii dabarsu bara dhagaan socho'u. Lafoon lafa deemnuyyuu galmicha geenyu beekna. Gaafa Afrikaa dabannee gaafa lafoon milkaa'e ganaa addunyaa yoo akeenya. Akkasumatti. Har'aaf kana yoo jenne bullee immoo waa kenna. Gaafa lafoon milkaa'e dhiisaa saba koo Afrikaa fi addunyaan kan keenyaa jedhee barreessa. Qabiyyee kitaabota lamaanis Injiinar Risaa Tarreessaa haala kanaan ibsa. Lafoo maxxansa lammaffaa hojjedhee maxxansa lammaffaa kana immoo kan duraarraa fooyya'ee kan barreeffamedha. Lafoon egaa beektanii imala qabsoo Oromoo keessatti haala rakkoo hawaas-dinagdee uummata keenyatti jaarraa tokkoo fi walitti fudhate kana bifa walalootiin akkasumas immoo afwalaloo geerrarsa makateen kan barreeffame ture inni calqabaati. Ammarratti immoo fooyya'ee kan barreeffame kitaabni lafoo kuni hiikaa lafoo eenyutu lafoo deeme maaltu lafoo dhufe lafoon eessaa ka'e akkamitti bu'uurri qabsoo keenyaa imalli uummanni keenya jaarraa kana guutuu haala hawaas-dinagdeetiin keessa ture kuni lafoo wal fakkaata kan jedhu hiika guutuudhaan kan barreeffame akkasumas immoo waa'ee lafoo addatti kan addeessu lafoodhuma keessaa yommuu lafootu jira lafoo keessaa lafoon kun warra utuu miila qaban to'annuma qaban immoo kopheedhamanii deemanii jira jechuudha. Turtiin nuti biyya kana keessatti gama hundumaan
haqa keenya barbaachaaf uummanni keenya siyaasaan, dinagdeedhaan, eenyummaan kallattii garaagaraatiin kaffalaa ture hundinuu as keessatti lafoo jedhamee kan barreeffame jechuudha. Kana fakkaataa inni itti aanu kitaaba ija kee biroof yoo qaddoodha. Ija akka beekamu qaamota miiraa jiran keessaa baay'ee qaalii, baay'ee barbaachisaa fi ija jedha namni. Jechamni Oromoo tokko immoo maal jedha? Namni ija kootti na buutee jedha. Aboo ija kootti na buutee obboleessa koo ija kootti na bu'aa jirtaa dhiisi jedha. Iji kun maali? Iji itti bu'amu yoo jennu ija uumamaa qabnu kana qofa jennee yaaduu waan hin dandeenyeef iji sun eenyummaa keenya kitaabicha keessatti baay'ee barreeffameera. Lafa kana nama hin tuqsiisini. Yoo rakkoon illee jiraatu ofumaa qaddu waan toksisu illee yoo jiraate harka namaatti hin fidiini. Furmaata ofii haa keenyu waan jedhuudhaani kitaabni kun qabiyyeewwan 32 of keessatti qabate akkasuma boqonnaa 32 dhiifama. Qabiyyeewwan gugurdaa immoo naannoo 100tti dhiyaatu ammatamee kuulamee akkasumas geerrarsa makatee jechamoota Oromoon itti fayyadamu. Oromoon geerrarsaan naannoo mammaaksaan dubbii fixaa, mammaaksaan dubbii fidaa, jechamootaan fidaa kana hundumaa ammatee kan qophaa'ee ittiin kuulamee kallattii garaagaraatiin haala ilaalcha hawaasa keenya giddu galeessa godhatee barruu barraa. Kitaaba lafoo xiiqiidhaan akka barreeffames barreessaan kitaabichaa Injiinar Isaan akkanatti nuuf ibseera. Kitaaba lafoo kana xiiqiidhaan barreesse saatii barreessu kanatti ani barataa yuunivarsiitii irraa nama yeroo sana adabbii siyaasaatiin ari'atame yeroo sana lafoo kana barreesse sana booda waggaa lamadan isa barreessee xumuree maxxansee booda ija kee biroof yoo qadhu kan jedhutti darbe kitaaba ija kee biroof yoo qadhu jedhu kana waggoota 4 hanga 5 itti dadhabee fidee sadarkaa kanaan ga'ee jechuudha. Kanaaf baay'ee kuulamee gulaalamee haala saansaawaa jechamoota akkasumas immoo haala dubbii saayikoo hawaasa keenya giddu galeessa godhatee xiinsammuu barraa'e waan ta'eef namoota kamiyyuu sadarkaa kamirra jiran barattootaaf, daldaltootaaf, hojjettootaaf nama gita kamiifiyyuu kan ta'u waan ta'eef namni kamiyyuu yoo bitee dubbise baay'ee natti tolan jedha. Guddinni hogbarruu Oromoo maal fakkaata jennes Injiinar Isaa gaafannee turre. Innis akkanatti nuuf deebise. Kitaabni baay'een hin barreeffamu. Galata Waaqaa aartiin Oromoo gama urbarruutiin waggoota 10, 15, 20 darban ifin kitaaba afaan Oromoo barbaadanii magaalota akka Finfinnee keessatti bituu fi dubbisuun baay'ee ulfaataa ture. Rabbi kanaaf galata. Amma yoo ilaalle garuu ijoolleen daandiirra deeman illee kitaaba gurguran kitaaba afaan Oromoo qabatanii deemu jechuudha. Kun maali? Injifachaa akka jirru agarsiisa. Nuti saba guddaadha. Saba guddaadha gaafa jennu bal'ina lafaa qabna jechuu qofa miti. Akkasuma immoo lakkoofsaan baay'ee dhalanne jechuu qofa miti. Sammuudhaanis guddaadha. Sirna guddaa qabna. Kana waan ta'eef ganaa barreessina ogbarruun Oromoos ganaa barraa ganaa kanaa ol bifa qulqullina qabu kallattii ittiin nuyi Oromoota qofatu miti sabni biraayyuu barbaadee kitaaba keenya dubbisutti ni hojjannan jedha. Namoonni kitaaba kana dubbisuu barbaadan manneen kitaabaa garagaratti argachuu akka danda'anii fi kitaabonni kiyya manneen kitaabaa biyya kanaa bakkoota garagaraatti raabsamee jira. Iddoo kamittiyyuu argamuun hin danda'ama jechuudha. Iddoo kamiyyuu namni argachuu hin danda'ama. Keessattuu mana kitaabaa Shawaa Finfinneetti kan argamu achi jira waan ta'eef namni kamuu dubbisuu ni danda'a jechuudha. Dhaamsa isaas gama jirraa miidiyaa neetworkiin haala kanaan dabarsee jira. Uummata kanaan baay'ee galatoomaan jedha. Isinillee akka miidiyaatti dhuftanii jajjabina ogbarruu Oromootiif gochuu keessanii bakka kanatti argamuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha.